Akkam jirtu barattoota kun kooraan tuubiidha. Har'a immoo barnoota keemistirii Grade 9 Unit 1 paartii salammataa iddoo dheengadda irratti dhaabne kaasnee itti fufna. Duraan dursa garuu ammas warri chaanalii kanaaf haaraa taatanii amma ona subscribe, share, like hin goone. Akka kana gootanii nu bira dhaabbattan asumaan kabajaan isin gaafanna. Amma kallattiimaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti seenna. Akkuma dheengadda dhaabne ture 1.3 the role chemistry play in production and in the society kan jedhu irratti geenye dhaabanne. Inni kun gahee keemistiriin oomisha keessattii fi hawaasa keessatti qabu kan jedhudha. Kan inni qabu faayidaa isaa yookaas immoo gahee inni qabu maalidha jedhu bal'inaan as keessatti waliin ilaalla jechuudha. Amma ta'ee faayidaa isaa ilaalaa turre meedisinii keessatti, food production keessatti, construction keessatti jennee amma ta'ee ilaalaa turre. Amma garuu gadi fageenyaan agriculture keessatti maal faayidaa jedhu ilaalaa deemna jechuudha. There are many instances in your everyday life that involves the knowledge of chemistry, its applications and its rules. Akkuma beekamu jireenya guyyaa guyyaa keessatti dabarsaa oolu keessatti beekumsi keemistirii fi appilikeeshinii isaa yookaas immoo wantoonni keemistiriidhaan nu bira gahan baay'een jireenya keenya guyyaa guyyaa maal godhu hin quunnamu jechuudha. Nu wantoota baay'ee keemistiriidhaan oomishan baay'ee fayyadamaa oolla. Wayyaa keenya miicachuuf saamunaa ni fayyadamna. Saamunaan beekumsa keemistiriidhaan kan oomishamu. Alkooliin jira. Mana mataa gaafa deemnu alkooliin fayyadamna kun beekumsa keemistiriidha. So guyyaa guyyaatti jireenya nu jiraachaa oolu keessatti keemistiriin fi appilikeeshiniin isaa baay'ee nu wajjin wal quunnamaa jechuudha. Isaan kana keessaa let us look some of them one by one jechuudha. Warroota jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti nu qunnaman keessaa tokko tokkoon akkamitti hojjetus jedhu immoo ilaalaa deemna jechuudha tokko tokkoon. Inni jalqaba irratti ilaallu agriculture keessatti keemistirii maaliif fayyadas jedhudha jechuudha. The study of chemistry has brought the world with the chemical fertilizers such as calcium, superphosphate, urea, ammonium sulfate and sodium nitrate. Keessumaa agriculture keessatti beekumsi keemistirii kan inni fayyadu wantoota baay'ee keessattidha. Yookaas immoo addunyaa qonnaa keessatti baay'ee fayyada. Keessumaa tokko fertilizers oomishuu keessatti jechuudha. Fertilizersoota keessaa warroota akkamii ta'uu danda'u? Superphosphate ta'uu danda'u, urea, ammonium sulfate and sodium nitrate ta'uu danda'u. Kun fertilizersoota baay'ee biqilootaaf baay'ee barbaachisoo ta'anii kan gargaarudha jechuudha. So keemistiriin as keessatti beekumsi keemistirii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal keessatti fertilizersii oomishuu keessatti jechuudha. These chemicals have assisted greatly in increasing the yield of fruits, vegetables and other crops. Maaliif fayyada fertilizersiin kun yoo jenne oomishtummaa dabaluuf yookaas immoo amma waggaa tokkotti amma argannu irra caalaa baay'inaan argachuu fi wantoota kana yoo fayyadamne baay'inaan arganna jechuudha. So keemistiriin yield productionii increase gochuu keessatti maalidha? Gahee guddaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo chemistry has been effective in the manufacture of pesticides which have lessened the crop damage. Akkasumas immoo chemistry maal oomishuu danda'a? Pesticide jechuun farra ilbiisaa warra jennu jechuudha. Qorichoota farra ilbiisaa, ilbiisota biqiloota miidhuu danda'anii, biqiloota mancaasuu danda'an damage gochuu keessatti beekumsi chemistry baay'ee maal nu godha? Nu fayyada jechuudha. Depending on the targeted pesticide include fungicide, herbicide and insecticide. Akkuma fakkeenyaaf wanta nuti irratti hundoofne yookaas immoo pestisaayidii miidhuu barbaachisan irratti hundoofne bakka garaagaraatti qoodamuu danda'u. Fungicidein jira warra fangasii kan ta'an jechuudha. Gosi isaanii fangasii irraa kan dhufanii herbicideonni jiru haramoota jechuudha. Amma ilbiisonni jiru haramoonni fakkeenyaaf gaafa biqilaa facaasnu biqilaa sana keessatti haramoonni garaagaraa albuudota garaagaraa biqiloota sana jalaa saamuudhaan akka biqiloonni sun haalaan hin guddanne kan godhanis duukaa biqiluu danda'u. And insecticide kun immoo insektoota jechuudha. Insektoota gurguddoo ta'an warroota qarxaasaa fa'aa jennu hawwaannisa farrafaa jedhaman sanas isaanis maalla gosootuma biqiloota keenya miidhuu danda'an jechuudha. So kana control gochuu keessatti kan akka biqiloota keenya dhiibbaa irraan geessisne keessatti keemistiriin qorichoota isaanii oomishuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Those we can supply to the ever-growing demand for food. So yoo beekumsa keemistiriin kennu kana yoo fayyadamne yookaas immoo yoo isatti fayyadamne maal gochuu dandeenya? Fedha nyaataaf jiru yookaas immoo baay'inaan oomishamuu nyaataa maal gochuu dandeenya? Guddisuu yookaas immoo bal'isuu dandeenya jechuudha. Chemistry has also an important role in the manufacturing of better quality plastic pipes for irrigation and is commonly used in farming. Akkasumas immoo keemistiriin maal oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf amma yeroo waqtiin bokkaan haalaan roobuu dhiisu keessatti namoonni qonnaa qotan maal fayyadamu? Jeneetira fayyadamanii bishaanii maasaa isaanii keessa akka inni lola'u godhu jechuudha. Sanaaf immoo maaltu barbaachisa? Paayipiin ni barbaachisa yookaas immoo tuubboon inni jennu sun nu barbaachisa jechuudha. Pilaastik tuubboon. So pilaastik tuubboo kana oomishuu keessatti
beekumsi keemistirii maallaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Pilaastik paayipiin kun maalirraa oomishama akkamitti oomishama jedhu immoo boqonnaa biraa keessatti jira. Pooliimar kan jedhamu achi keessatti immoo akkamitti oomishama keemistiriin akkamittidha paayipii kan oomishu. Warroonni jennee dabar peestisaayidii fa'aa fangisaayidii fa'aa kan qorichiisaman isaanuma ilaalaa jirra. Gaafa guddachaa deemtan immoo akkaataa isaan itti oomishaman keemistiriin akkamitti akka inni oomishu immoo baraa deemna jechuudha. So keemistiriin paayipoota garaagaraa irrigeeshiniif warroota barbaachisanii fi fayyadan oomishuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kana qofas miti. This has massively increased irrigation resulting in a better climate in which the crops grow. So kun immoo maaliif gargaara yookaas immoo irrigeeshinii kana keessatti paayipiin kun maal godha akka itti kilaayimeetiin gaarii uumamee biqilaan haalaan guddachuu danda'u maal godha kan fayyadudha jechuudha. Yookaas immoo kan gargaarudha. So keemistiriin agirikaalcharii keessatti faayidaawwan akkana qaba jechuudha. Faayidaawwan kana fakkaatu qaba jechuudha. Inni biraan immoo faayidaan fuud piroodakshinii keessatti qabu nyaata oomishuu keessatti gahee keemistiriin qabu maal fakkaata jedhu ilaalla jechuudha. Other than its great contribution in the production of different agricultural products, chemistry has led to the discovery of different kind of food preservatives. Akkuma amma agriculture keessatti faayidaan akkaataatti oomishtummaa guddisuu yookaas immoo yield increasing goonuu keessatti jennee ilaalaa illee dabalataan immoo kallattii itti food production keenya guddisnuu fi nyaati sun immoo akka preservative gochuu yookaas immoo kuusuu atoonni hin alaayin yookaas immoo atoonni nyaata sun hin samiin immoo akkamitti tursuu dandeenya yeroo dheeraaf isa jedhus keemistiriin baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kallattii garaagaraatiin jira jechuudha. Keemistirii keessatti food preservatiivsiin kallattoota garaagaraa jira jechuudha. Akkuma aadaatti fakkeenyaaf dur foonni gaafa baay'inaan bitamu akka inni fooliin godhannee maal godhu ashaboodhaan walitti makanii kaa'uu iddoo abiddi jirutti fannisuu wantoonni akkasii jiru. So kunnumtiyyuu beekumsa keemistirii gaafata. Keemistiriin immoo kana caalaa immoo bifa ammayyaatiin akkaataa itti nyaata tursuu dandeenyu iyyuu beekumsi isaa nyaata food production keessatti baay'ee nu barbaachisa jechuudha. These chemicals have greatly assisted to preserve food products for a long period. So keemikaalota garaagaraa maal gochuu fi nyaatota yeroo dheeraaf tursuuf atoonni hin alaayin yookaas immoo atoonni hin badiin akka inni tursinuu fi keemistiriin baay'ee nu barbaachisa jechuudha. It has given methods to test the presence of adulterants which ensure the supply of pure food stuff. Akkasumas immoo nyaata tokko keenya nyaati suni konstituentii jalqaba qabachuu qabu sana qabaas jedhus jiraachuu isaa itti chee gochuufaa fi keemistiriin maal godha faayidaa guddaa qaba jechuudha. Consumers have benefited from new technologies that have increased their food availability, appearance, nutritional contents and flavor. Consumeroonni yookaas consumers jechuun warroota nyaatan jechuudha. Fakkeenyaaf namni consumeridha. Consumer jechuun warroota waan tokko nyaatan yookaas biqilaa ta'uu danda'a, foon ta'uu danda'a. Consumersonni amma yeroo ammaa jiranii teekinooloojii irratti hundaa'uudhaan faayidaa garaagaraa argannee miti immoo amma durii attuu teekinooloojiin dhufeen dura waggaatti lafti hektaarri tokko amma inni midhaan laatuu fi erga teekinooloojiin baay'atee fertilizersiin dhufee peestisaayidiin dhufee wantoonni garaagaraa biqilaa sanaa fi akka inni itti envaaroomentii gaarii argate guddatu erga inni uumame booda teekinooloojiidhaan hektaara tokkorraa dur kan argannuuf amma kan argannu maallaa tokko miti jechuudha garaagaraa baay'ee. So konsuumeroonni har'a jiranii teekinooloojiitti fayyadamanii baay'ee jijjiirama argataniiru jechuudha. Maalirratti food availability irratti argama nyaata irratti amma yoo baay'ate birriin jiraannaan nyaata argachuu dandeenya. Nu hanqatu jechuudha amma danda'ametti nyaata argamuunsaa akkasuma nyaata argame sun immoo niwutirishinaalii yookaas immoo madaalamaa ta'uunsaa kontiintoota of keessatti qabaachuu qaban pirootinii hammam qaba viitaaminii hammam qaba jennu sana of keessatti qabachuusaa fi filaaverii foolii gaarii qabaachuu yookaas immoo nama gaarii qabaachuu isaaniis konsuumeriin irra jiran teekinooloojiitti fayyadamanii carraa gaarii arganneera yookaas immoo carraa gaarii argataniiru jechuudha. A local example of food processing and keeping it for a long period of time is preservation of raw meat. Fakkeenyaaf example food preservative yookaas immoo example itti nyaata tursuu yookaas immoo tunniin alaayin nyaata tursuu example isaa beekamaa tokko maalla raw meat yookaas immoo preservation of raw meat foon yookaas immoo isuma nuyi jala jennee jechuudha foonii tunniin alaayin soogiddaatti maknee fafannisuudhaan qoonxaasa jennu sana jechuudha. Isa inni beekumsa keemistirii barbaada jechuudha. Kuni example food production keessaa food preservationidha jechuudha. Inni biraan immoo keemistrii medisinii keessatti maal kan inni fayyadu jedhu ilaallaa jechuudha. Chemistry has provide mankind with a large number of life-saving medicine. Keemistiriin lubbuu namaa seef gochuu yookaas immoo lubbuu namaa hambisuu keessatti gahee guddaa taphateera. Akkamitti yoo jenne qorichoonni garaagaraa akka isaan oomishanii fi beekumsi keemistirii baay'ee barbaachisa. Baayoloojii biratti dabalataanii
beekumsi keemistirii qorichoota oomishuu keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So dhukkuba tokkorraa fayyuuf immoo dirqama maal fayyadamuu qabna? Qorichoonni fayyadamuu qabna jechuudha. Qorichoonni immoo beekumsa keemistiriitiin fayyadama. Kun immoo jireenya namaa seef gochuu dandeenya jechuudha. We could find a cure for dysentery and pneumonia as a result of the discovery of sulfur drugs and penicillin. Akkuma jennu dhukkuboota pneumonia fa'aa jedhaman kanaaf qorichi discover ta'e sulfur drugs and penicillin. Sulfur drugs jechuun beekumsa keemistiriitiin warroota maal ta'an warroonni kun warroota discover ta'an dhukkuboota kanaaf jechuudha. For dysentery fi pneumonia fi kan discover ta'an kun beekumsa keemistirii fayyadamaniiti jechuudha. Besides these life saving drugs like Spatulin and Taxol are effective for cancer therapy and as it is used for AIDS victims. Dabalataan pneumonia fi for dysentery kana biratti immoo lubbuu namaa baraaruu keessatti qorichoonni Spatulin jedhamuu fi Taxol jedhamu kaansarii keessatti kaansarii yoo fayyisuu baateyyuu amma tiriit gochuu keessatti akkasumas immoo AIDS kan jedhamu AIDS victims keessatti faayidaa guddaa qabu jechuudha. Warroonni kun eessaa kan dhufanidha? Beekumsa keemistirii fayyadamanii warroota oomishamanidha jechuudha. Also, as it does not cure HIV/AIDS, it is fight the multiplication of the virus, 3B prolonging the life of the victim. Akkuma beekamu maqaan qorichi HIV/AIDS hin argama. AZtiin kuni AIDS yaala gaafa jennu dhukkuba AIDS yaala gaafa jennu irraa nama fayyisachuu keenya miti. Akkuma dhibeen suni qaama namaa keessatti hin babal'annee fi vaayirasiin sun akka qaama namaa keessatti waliin horree ittisuuf gargaara malee guutummaan guutuutti dhukkubicha ajjeesa jechuu miti jechuudha. Ajjeesachuu miti jechuudha. HIV/AIDS as we know is pandemic that has no curative medication. Akkuma beekamu kan HIV'n pandemikidha. Pandemik jechuun babal'achuu kan danda'udha jechuudha. Iddoo tokkorraa babal'achaa kan deemudha. So kanaaf hanga yoonaatti maaltu hin argamnee fi qorichi kan hin argamneefidha. Garuu qorichoonni amma ta'e vaayirasicha akka qaama namaa keessatti waliin oole godhanii muraasni argamaniiru jechuudha. Isaan keessaa tokko AZT'isa beekumsa keemistirii barbaadu kunidha jechuudha. We need to prevent ourselves from this killer disease by being absent, be faithful or reduce the number of your sex partners and use condom. Dhibee kanarraa kan dhibee hamaa kanarraa nuniyyuu ofii keenya of eeguu dandeenya. Amma ammaatti qorichi isaan argamne jenneerra garuu ofii keenya of eeguu dandeenya jechuudha. Innis akkamittidha? Kun rule of ABC kan jedhu kana jechuudha. Rule of ABC kun A abstain jechuudha. B immoo be faithful jechuudha. Nama fakkeenyaaf haadha warraa yoo qabaanne amanamuuf jechuudha. Yookaas immoo reduce the number of your sex partners. Haadha manaa ofii malee namoota baay'ee wajjin ciisuu dhiisuudhaani akkasumas immoo yoo kun godhame immoo kondeemii fayyadamuudhaan dhibee kanarraa of eeguun danda'ama jechuudha. Kallattii kanaan dhibee hamaa kanarraa maal gochuu dandeenya? Of eeguu dandeenya jechuudha. Inni biraan immoo faayidaa keemistiriin iddoo garaagaraatti qabu keessaa tokko immoo disinfectants kan jedhamu jira. Disinfectants are used to kill the microbe present in the toilet, floors and drains. The sterilizers we use for COVID-19 belong to this group. Disinfectant jechuun alkoolii sanuun jennudha jechuudha. Irra caalaa alkoolonni maqaan isaanii disinfectant jedhamu. Fakkeenyaaf tooyiloota garaagaraa gaafa qulqulleessinuu filoorota lafa kana yookaas immoo lafa siraamikii fa'aa mastaawotii garaagaraa gaafa qulqulleessinuu wantoota akka alkoolii fayyadamu. Kun maaliif fayyada yoo jenneen maayikiroo yookaas immoo baakteeriyaa ta'uu danda'a maayikiroo orgaanizimoota achirratti argaman maal gochuuf gargaara? Kiil gochuuf gargaara jechuudha. Disinfectantiin kun kan inni fayyadamu animated objectii irratti yookaas objectii irra malee living tissue irratti hin fayyadamu. Harka keenya irratti hin fayyadamu yookaas immoo wanta lubbuu qabu irratti hin fayyadamnu jechuudha. Garuu yeroo COVID-19 dhufee ture alkoolii fayyadamaa jechaa turame miti. Alkooliin suni example of disinfectantiidha jechuudha. So disinfectantiin kun alkoolii jechuu dandeenya karaa biraa tooyileetii gaafa qulqulleessinuu mastaawotii garaagaraa gaafa qulqulleessinuu kan inni ittiin qulqulleessinu suni alkoolota garaagaraa waan ta'aniif alkooliin maalla? Example of disinfectantiidha. So disinfectantiin kun immoo beekumsa keemistirii barbaada jechuudha. Inni biraa immoo analgesics kan jedhamu jira. Analgesics or painkiller is any member of the group of drugs used to achieve analgesia, relief from pain. Analgesics kun immoo maalla? Painkillerii gaafa dhukkubni mataa bu'u nutti dhagahamu dhiibuu liqimsina miti. Dhiibuun kun maalla? Example of analgesics. Guutummaa matti nurraa balleessee fatun yeroo sanaa fi mataa dhukkubbii kana maal nurraa godha? Dhaabsisaa jechuudha. Kuni example kanaati jechuudha. Kunis beekumsa keemistirii kan fayyadamnu jechuudha. Inni biraa immoo anesthetics kan jedhamu jira. As made medical
operations more and more effective via relieving pain. Kun immoo yeroo operation gaggeeffamu isa melanzejaa jennee waamnu akka sanaa akka dhukkubbiin namatti hin dhagahamne kan godhudha jechuudha. Inni biraa immoo antibiotics. Antibiotics are used to control infection and cure disease. Antibiotics immoo kan inni fayyadu maal godhaa? Dhukkuboota infekshinii fi cure disease control gochuu gargaara. Keessumaa dhibeewwan baakteriyaa fi maaliin dhufanii fangasiitiin dhufan control gochuu keessatti baay'inaan ni fayyada jechuudha. Maaltu antibiotics jechuudha. Inni biraa antisepticsidha. Antiseptics are used to contamination of the wounds by bacteria. Antiseptics immoo baakteriyoonni gaafa fakkeenyaaf waan muri'atoo waan mocoree qaamni keenya gaafa madamu akka itti baakteriyoonni garaagaraa dhufanii infekshinii dhumnee fi alkoolii wayiin dibanna mana kiimii manatti isa ta'u. So alkooliin suni example of antisepticsidha jechuudha. So antiseptics immoo maalla? Alkoolii qaama namaatti jechuudha. Garaagarummaan disinfektaantii fi antiseptiksiin disinfektaantiin qaama namaarratti yookaas liivingi tishuu irratti hin godhamu. Antiseptiksiin garuu alkoolii matee bakka madaafaatti iddoo godhamudha jechuudha. Inni biraan immoo tranquilizers kan jedhamu jira. To reduce tension and bring about calm and peace to patient suffering from mental disease. Kun immoo mental disease irraa namni akka inni fayyu yookaas immoo kaalma akka inni ta'u karaa nageenyaatti akka inni dhufu gochuuf kan gargaaru jechuudha. Warroonni amma ilaalle kun faayidaa isaan ilaaluuf otoo hin taane beekumsa keemistirii fayyadamanii akkaataa isaaniitti oomishaman ilaaluufidha jechuudha kan ilaalaa. Inni biraan immoo faayidaa keemistiriin building construction keessatti qabu yookaas immoo ijaarsa keessatti keemistiriin faayidaa inni qabu waliin ilaallaa jechuudha. Materials by providing building resources such as glass, steel, cement, chemistry helps in the construction of several houses and multi-story structures. Keemistiriin baay'ee beekamaadha gaanii building construction keessatti wantoota constructioniif barbaachisanii oomishuu keessatti yookaas immoo dhiyeessuu keessatti baay'ee barbaachisaa. Fakkeenyaaf manni tokko oomishamuuf gilaasiin ni barbaachisa. Ijaaramuuf gilaasiin ni barbaachisa. Sibiilonni istiiliin garaagaraa ni barbaachisu. Simmintoon ni barbaachisa. So warroonni kun hundumtuu oomishamuuf maal barbaadu? Beekumsa keemistirii barbaadu jechuudha. So beekumsi keemistirii hin jirte manni ijaaramuun isa baay'ee dhiphaadha jechuudha. So keemistiriin manoota keessumaa manoota ammayyaa ta'an modern haawusii keessa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Ijaarsa isaanii keessatti jechuudha. It also helps in the construction of long lasting and durable dams and bridges. Keessumaa immoo wantoota akka dildila dhedheeroo fa'aa keessatti biriijii garaagaraa keessatti oomishuu keessatti yookaas immoo ijaaruu keessatti beekumsi keemistirii baay'ee maal godhaa? Keemistirii fa'aa maaliif gaafa dildiloonni dhedheeroo hojjetamanii sibiilota ciccimootu fayyadama. Sibiilonni sun immoo kan qopheessu keemistirii beekumsa keemistirii waa'ee meetaalii kan qo'atu keemistirii waan ta'eef gara bira sana keessatti keemistiriin baay'ee barbaachisaadha. The best example here could be the Grand Ethiopian Resonance Dam, which is under construction in the Benishangul Gumuz region. The grid is a 6,450 megawatt hydropower project nearing completion on the Blue Nile in Ethiopia, located about 30 km upstream of the border with Sudan. Example in kani baay'ee gaarii ta'ee fi nu barsiisuu danda'u tokko hidha laga Abbayyaa Itoophiyaati jechuudha. Hidha laga Abbayyaa Itoophiyaa piroojektii ibsa maddisiisuu fi Afrikaa keessatti godhamaa jiru keessas tokkoffaadha. Kan ammayyoonaa kan isa qixxaatu hin jiru. Kun kan gaafa oomishamu wantoonni achi keessatti barbaachisan wantoota baay'ee jira. Simmintoon garaagaraa ni barbaachisa. Ijaarsa isaa fi sibiilonni garaagaraa ni barbaachisu. Sun hundumtiyyuu kan oomishamanii beekumsa keemistirii wantoota qabaniidha jechuudha. Mana callisamee immoo oomishame miti jechuudha. So kunimtiyyuu beekumsa keemistirii fayyadamee kan hojjetamedha jechuudha. It will be the largest hydropower project in Africa. Akkuma beekamu kan largest hydropower yookaas immoo ibsaa maddisiisuu fi akka Afrikaatti piroojektii dorgomaa hin qabne yookaas immoo tokkoffaatiidha jechuudha kun. Inni biraan immoo some common chemical industry in Ethiopia. Akkuma beekamu Itoophiyaan kaanii chemical industry muraasa qabdi. Isaan keessaa muraasa isaanii maal akka isaan oomishanii eessatti akka isaan argaman fa'aa maqaa isaanii fa'aa waliin ilaalatii jechuudha. An industry is defined as an economic activity concerned with the processing of raw materials and the manufacture of goods in factories. Akkuma beekamu kan industiriin agarsiistuu ikoonomiin guddachuun biyya tokko kan ittiin agarsiifamu keessaa tokko maalla industiriidha jechuudha. Industiriin kun immoo akkamitti kan inni hojjetu raw materialii tokko fudhatee gara maalitti jijjiira? Gara piroodaaktiitti jijjiira jechuudha. Maaliinidha? Faaktorii keessa yookaas immoo warshaadha miti warshaa keessattidha jechuudha. So raw materials and the manufacture of goods in factories. Raw materialii fayyadamee
good manufacturing wayii tokko yookaas immoo desired product tokko kan oomishu maal jennee waamna industirii jechuudha. Industiriin maala indicating of economic activity biyyi tokko akka isheen ikonomiidhaan guddatte iyyuu agarsiistuu fi ta'uu danda'a industiriin jechuudha. It can also be interpreted as a group of companies that are linked based on their primary business activity. Kara biraa immoo industirii kana akka maaliitti immoo fudhachuu dandeenya? Akka kaampaaniitti immoo fudhachuu dandeenya. Kaampaaniin maalla kan isaan walitti dhufanii kaampaanionni kan isaan rileeshnshippii monii maal irratti hundaa'udha? Business activity irratti hundaa'udha. So industiriin immoo biizinesii guddaadha jechuudha. Akkuma addunyaatti iyyuu iddootti birriin baay'eetti oomishamu yookaas immoo gabaan baay'ee jiru iyyuu tokko biizinesii. So akka kaampaaniitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Individual companies are generally categorized into an industry based on the largest source of revenue. Individual kaampaaniin jiru addunyaa kanatti yookaas immoo kaampaaniin dhuunfaa ta'an namoonni dhuunfaadhaan kan mootummaatu hin taane dhuunfaadhaan kan isaan oomishaman maaltu jiru jechuudha. Warroonni dhuunfaadhaan oomishaman kun immoo individual companies generally categorized in an industry based on the largest source of revenue. Kan isaan qoqqoodaman yookaas immoo ramadaman immoo largest source of revenue gatii amma isaan baasan yookaas immoo amma isaan argataniin irratti hundaa'uunidha kan isaan qoodaman jechuudha. Warroonni individual kaampaaniin kun jechuudha. The Ethiopian government is highly engaged in expanding industry in the past 2 decades. Akkuma beekamu kan mootummaan Itoophiyaa waggoota 20 darbanii fi industirii babal'isuu keessatti cimee yookaas immoo jabinaan hojjetamaa jira. Akkuma beekamu as part of this expansion several industry parks have been under construction. Muraasni isaanii ijaaramaniiru kaan immoo ammayyuu ijaarsarra kan jiran immoo jiru kan xumuramaa jiranis jiru jechuudha. So Itoophiyaan amma yeroo kana industiriidhaan amma ta'e guddachaa jirti jechuudha. The chemical industries comprises the companies that manufacture inorganic and organic industrial chemicals, explosive fragrances, agrochemicals, polymers and rubbers, ceramic products, petrochemicals, oil chemicals like oil, fats and waxes and flavors. Amma kan keemikaalonni industirii gaafa jennu wantoota baay'eedha kan isaan oomishan. Fakkeenyaaf inorgaanikii warroota ta'anii kanneen akka asiidii fa'aa, beezii fa'aa oomishuu keessatti, saaltii fa'aa oomishuu keessatti jiru industiriyoonni akkas ta'anii kan biraa immoo orgaanik industiriyaal kan jennu jira. Isaan immoo baroota akka alkoolii, beenzinii oomishuu keessatti hojjetanii industiriyoonni akkasii jiru. Keemikaalota eksplosiif ta'anii agiroo keemikaalsii warra ta'anii agirikaalcharii keessatti keemikaalota nu fayyadanii peestisaayidii ta'uu danda'a, herbisaayidii, insektisaayidii ta'uu danda'a. Kan biraa poolimarii industiriyaal of poolimaroonni jiru. Warroota akka silafaa gaafa jenne paayipii oomishuu keessatti agirikaalcharii keessatti paayipii oomishuu keessatti keemistrii fayyada jennee turreeti. Isaan maadda damee poolimarii kanadha. Poolimarii fayyadamneeti paayipii garaagaraa kan oomishnu. Raaber kan jedhamu jira. Siraamikii oomishuu keessatti jira. Peetirookeemikaalii peetirooleemota warra ta'anii jechuudha. Keeroosiin jedhamu baay'ee jiru. Gaazii garaagaraa oomishuu keessatti. Ooyil keemikaalsii ooyiloota faattii garaagaraa waaksii garaagaraa wantoota baay'ee keessatti hin fayyadaa jechuudha. Keemikaal industirii yookaas immoo keemistiriin faayidaa guddaa qaba jechuudha. Central to the world economy, it converts natural resource, oil, natural gas, air, water, metals and minerals into diverse products. Akka beekamu kana addunyaa kana irratti economy jecha wantoonni natural resource ta'an kanneen akka oilii, natural gaasii, waterii, meetaalonni fi mineraalonni gara maalitti jijjiiramu gara productoota faayidaaf ooluu danda'anitti maaltoo keemistiriidhaan hin jijjiiramu jechuudha yookaas immoo hojiirra oolu jechuudha. Inni biraa the chemical products kan jennu waliin ilaalla jechuudha. Chemical products mean products manufactured, processed, sold, or distributed by the company that are chemical substances or that contain chemical substances. Chemical products gaafa jennu kaampaanii keessatti yookaas immoo industirii tokko keessatti kan oomishamee raabsamu. Chemical products sababa kan inni jedhameef immoo maaliifidha? Chemical substance of keessatti sababa qabatee jiruu fi chemical products jedhama jechuudha. So chemical products jechuun chemical industry keessatti oomishame. Chemical industry industirii waa'ee keemikaala oomishudha. Industirii keemikaala oomishudha. Chemical product immoo industirichaan kan oomishame product keemikaala keessadha jechuudha. Chemical product kan inni jedhameef immoo substance keemikaala sababa of keessaa qabuufidha jechuudha. Three general class of products are warri kun immoo chemical substance wantoota isaan of keessatti qabachuu danda'an three general classes of product of keessatti qabu. Chemical product wantoota sadii baay'inaan of keessatti qabatu. Maal isaanis basic chemicals such as alkalis, acid, organic chemicals and salts. Basic chemicals warroota jedhaman kanneen akka maali? Alkalisii ta'uu danda'u, beezii jechuudha kana bira. Acidii ta'uu danda'u, organic chemicalsii ta'uu danda'u fi saaltii warroonni of keessatti qabatanii jiranii amala chemical product keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaa immoo chemical products to be used in further manufactures such as plastic,
plastic materials, synthetic fibers, pigments and dry colors. Warroonni kun immoo chemical products ta'anii garuu yeroo dheeraaf fayyaduu kan danda'an immoo maal jennee waamna isaaniin immoo chemical product to be used in further ta'uu danda'u isaanii immoo pilaastikii ta'uu danda'u. Synthetic fibers fa'aa warroonni akkasii immoo chemical product ta'anii yeroo dheeraaf fayyaduu kan danda'an jechuudha. Inni biraa sadaffaatti immoo finished chemical products to be used for ultimate consumption such as cosmetics, drugs and soaps. Warri kun immoo chemical product ta'anii garuu faayidaaf kan oolan yeroo sanatti warroota akka cosmetics, qorichoota garaagaraa fi saamunoota garaagaraa or to be used as materials or supply in other industry. Yookaan immoo warroonni kun immoo industry biraatti akka maal raw material immoo jijjiiruu danda'u. Keessumaa wanta addaa malee chemical industry malee inni qabu tokko raw material tokko gaafa argatanii yookaan product ittiin qopheessu yookaas immoo industry biraa fi akka inni raw material biraa ta'utti amma ta'ee gara product itti yookaas immoo garuu guutummaatti tun jiranii semi finishediitti jijjiiranii gara industry biraatti immoo akka raw material jijjiira jechuudha. Inni sadaffaa kunis kan inni jechuu barbaade kanadha. Sooppiin fa'aa kun isaan barbaadame to be used as materials or supplies in other industry such as fertilizers, paints and explosives. Yookaan itti fayyadamuu dandeenya yookaan immoo industry biraatti immoo akka warra kaan oomishuuf maal fa'aa fertilizers oomishuuf immoo akka raw material immoo gochuu danda'u tajaajiluu danda'u jechuudha warroonni kun. Ishii amma immoo chemical industry biyya keenya keessatti argamanii iddoo isaan itti argamanii fi oomisha isaan oomishanii waliin ilaallaa jechuudha. Kun asii name of enterprise kan jedhu jira, city kan jedhu iddoo isaan itti argamanii fi product maal akka isaan oomishan ilaalaa deemna jechuudha. Jalqaba irratti kan argannu Chorraa gas and chemical products kan jedhu jira. Chorraa gas and chemical products kun kan inni itti argamu Finfinnee keessattidha. Maal akka inni oomishu immoo pilaastikii, chemicals and petroleum productidha kan inni oomishu. Jechuun wantoota oomishtoota pilaastikii wajjin wal qabatanii keemikaalotaa fi peetroleemii piroodaaktii gaafa jennu wantoota gaazii wajjin wal qabatan kan oomishu achitti kan argamudha jechuudha. Inni biraa lammaffaa irratti Chorraa gaaz and keemikaal piroodaaktii kan jedhamu innis Finfinneematti kan argamudha. Aluminium sulfate and sulfuric acid kan oomishudha inni jechuudha. Aluminium sulfate and sulfuric acidoota kana kan oomishudha jechuudha. Inni biraa immoo Zuwaay caustic soda factory. Zuwaay caustic soda factory kan jedhudha jechuudha. Zuwaay matti argama kun siitiinsa kan inni oomishu immoo soodiyeem haayidrooksayidii beezii soodiyeem haayidrooksayidii kan jedhu oomisha jechuudha. Inni biraa immoo Abjaataa Soodaa Ash Factory. Abjaataa Soodaa Ash Factory kan jedhamu kan inni argamu Bulbulaattidha. Kan inni oomishu immoo Tiroonaa kan jedhamu. Piroodaaktii Tiroonaa kan jedhamu yoo barbaadan kun keemikaal equation isa kanadha jechuudha. Inni biraan Reeppii soap and detergent PLC kan jedhamu jira. Kan inni argamu Finfinneetti innis kan inni oomishu immoo sooppii fi detergentii saamunaa fi saamunaa dhangala'aa jennu oomishuuf kan gargaaru jechuudha. Inni biraa immoo Adoolaa Maagneeziyem Oxide Factory kan jedhamu jira. Adoolaa Maagneeziyem Oxide Factory kan jedhamu jira. Kan inni argamu immoo Adoolaamattidha. Kan inni oomishu immoo Maagneeziyem Oxide oomishuuf Maagneeziyem Oxideidha kan inni oomishu jechuudha. Inni biraa Adaamii Tulluu Pesticide Processing Plant kan jedhudha. Kan inni argamu Adaamii Tulluutti argama. Kan inni piroodaaktiin isaa akkasumas wanti inni oomishu Formulatis Malaatiyoon Edosulfaan Diazooniyan and Fentirootiyoon and Dimeetiyoon kan jedhamu piroodaaktoonni kun kaanii pestisaayidiidha yookaas immoo ilbiisota farra ilbiisaa warroota jennu isa oomishuuf kan nu gargaaru jechuudha. Inni biraa immoo Nifaas Silk Paints Factory Finfinneetti kan argamu Nifaas Silk Paints Factory kan jedhamu paint jechuun halluuwwan garaagaraa varnishes, antriitis and glues wantoota halluuwwan wajjin wal qabatanii oomishaa jechuudha kun immoo Finfinneetti kan argamudha. Inni itti aanu immoo kan argannu Kaadiskoo Keemikaal Industirii kan jedhudha. Innis immoo Finfinnee keessatti kan argamudha. Kan inni oomishu immoo paintis halluuwwan garaagaraa coatings and adhesives wantoota uffannaa wajjin wal qabatan fa'aa oomishuuf kan gargaaru achitti kan argamudha. Inni biraa Taaddasee Filaayits PLC kan jedhamu Wolisootti kan argamudha. Oomishni isaa immoo soap, detergent, corrugated iron, nail, infant milk formula. Kun Taaddasee Filaayits PLC immoo Wolisootti kan argamu saamunoota garaagaraa sibiilota ironii wal qabatanii warroota akkasii oomishuuf kan gargaaru. Inni biraa immoo Itaab Laawundarii Soap Factory kan jedhamu Hawaasaatti kan argamu kan inni oomishu soopii fi detergentiidha innis. Inni biraa immoo Geet Ishet Detergent Manufacture and Packing PLC kan jedhamu Bishooftutti kan argamudha.
kan inni oomishus detergent products and laser chemical impurities detergentii fi gogaa wajjin kan wal qabatan yookaas immoo keemikaalota gogaaf fayyadanii oomishuuf kan gargaarudha. Inni bira immoo Itoo Eeshiyaa Industries kan jedhamu Finfinneetti kan argamu inni soopii detergentii oomisha. Inni biraa immoo YB Cosmetics kan jedhamu jira. Shaggar Siitiitti kan argamu Cosmeticsii fi perfuumii wantoota bifa shittoo warroota jedhaman jechuudha isaanii oomishuuf kan gargaarudha. Inni biraa immoo Makeup PLC or Cosmetics Finfinneetti kan argamudha. Hair oil, shampoo, conditioner, body oil, vaseline, body lotion, detergent, plastic, molding warroota akkasii wantootuma dibataaf yookaas immoo miidhaginaaf gargaaran oomishuuf gargaara jechuudha kun immoo. Inni biraan Beekaas Chemical PLC Finfinneetti kan argamu detergentii, cosmetics product, plastic packing materials, industrial surfactants and beauty detergent cosmetics jedhamuun akkasii dubbisanii hubachuu dandeessu warroota kana oomishuuf gargaara. Inni biraa Arbaa Minch Textile Share Company kan jedhamu Arbaa Minchitti kan argamu wantoota uffataa fi faabriik piroodaaktii hojii wal qabatan kan oomishudha. Inni biraa Tiyaakmoo Soop Faaktarii kan jedhamu Buraayyuutti kan argamu soopii detergentii oomishuuf gargaara jechuudha. Nubatanii yaada. Inni biraa Azir Chemical Product Industry in Itoophiyaa. Jijjiiruu muraasni warroota kan dhumaa miti kaanii baay'een isaanii jiru simmintoo oomishuuf kan gargaaranii Mugar kan jedhan Diree Dawaa Meesaboo Darbaa Madirak Daangooti warra dhaman kun jiru simmintoo oomishuuf Itoophiyaa keessatti kan argamanii suugarii oomishuuf kan jiranii yookaas sukkaara kan oomishanii Metahaaraa Wancii Finchaa Oomoo Kurraas kan jedhaman jiru isaan immoo maal oomishuuf gargaaru sukkaara oomishuuf kan gargaaran kan warri biraa immoo peepparii and pelbii waraqaa garaagaraa yookaas immoo barreeffama sirriitti barreessuun dabtara oomishuuf kan gargaaran Wanjii kan jedhaman jiru. Isaan immoo peepparii oomishuuf kan gargaaru. Kan biraa immoo faarmaasitikaals qorichoota garaagaraa kan oomishamanii Addis Itoophiyaa Addagiraat Taayirii Horiizoon Addis Taayirii kan jedhaman fa'aa jiru. Isaan immoo maal oomishuuf gargaaru? Qorichoota garaagaraa oomishuuf gargaaru jechuudha. Barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa kana asuma irratti xumurree boqonnaan kunis paartii lamaan xumurreerra. Yoo wanti gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate nu gaafachuu hin dagatiina. Warroonni amma ammaatti nu daawwattanii chaanalii kana laayik, sabiskiraayib, sheeriin goone immoo chaanaliin kun akka inni guddatuuf laayik, sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa Koraantuu Birraati. Milkaa'ina dhalootaaf sababa hin taana. We are cause for success of generation.